suufiyyoota yookaan ahbaashota warra hamma moolida baqqaasisan kana uummanni beekaa hojjetaa jiru ni jira. Kan immoo hin beekne iccitii adda addaa keessa dhokatee jira yaa uummata keenya. Uummanni wallaalaadha. Kan dubbii kana keessa gadi bu'ee hin beekne jira. Kitaabuma barraa'e tokko waa hedduu barraa'uu danda'a amma akka hadhaatti manni qophii jiraannaan silkiidha waan barbaade barreessee baasuu hin danda'a. Kitaaba jettanii waan isinitti dubbifamu hunda isa Rabbi buuse sana yookaan isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan hin se'inaasi. Kan Nabi Muhammad dubbatan hadiisa sahiha. Kan immoo Rabbi dubbate Qur'aana. Kan kana darbe kaan hedduun isa haasaa namaati. Haasaa namaa kana anis haasa'ee barreessuu nan danda'a. Namni fidee dubbii isaa isinitti dubbisuudhaan lakkee kun Qur'aana nutti maaraa jettanii waan adda addaa hin hordofina. Fakkeenyaaf akka firqaa suufiyyoota yookaan ahbaashota warra hamma moolida baqqaasisan kanatti nama hedduutu kitaaba kaa'ee jira. Kitaaba isaanii kan kaa'an maali? Kitaabni jara miiraan guutamaadha. Qur'aanaaf hadiisa akka biraatti fassara. Qur'aanaaf hadiisa akka saabaan itti fassaranii miti, akka taabi'oonni itti fassaranii miti, akka karaa biraarra kaasee fassara jechuudha. Sana ilaaltanii tafsiira achirraa fuudhamee isinitti himame warri hamma tokko silaa waa beekna jedhu kana Rabbi dubbate isiniin jedhee jecha namaa fide isinitti hime jennaan dhugaan se'ina. Beekaa gaafadhaa. Amantaadha waan ta'eef dubbii amantaa keessatti asis jaaniba hundaayyuu amantaa keessaa isa kamtu sirriidha jedhanii ilaaluun bareechee barbaachisaadha.